Ijani arginan jiranu amantina male lafra kanu dedebino Waaqayyoon shakkamu waan hundaa isaatu danda'a jechuun afaan isaati yaabuu qaba uumamni nagaa du'aan nagaa Kiristoos Yesuus kakaleessa har'aas gadi fuunee ulfinneessa boris bara baraan isuma saanaan iskaana Kiristoos Yesuus kakaleessa har'aas gadi fuunee ulfinneessa boris bara baraan isuma saanaan iskaana Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jaalalli Waaqayyo Abbaa tokkummaan Hafuura Qulqulluus hunduma keenya wajjin haa ta'u. Ameen. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan eegamtan guyyaa har'aa kan geessan ijoolleen gooftaa waldaa Maraanaataa Yesuus keessatti kan argamtan tajaajiltoonnis amantoonnis hundumti keessan akkasumas ergaan kun sagaleen Waaqayyoo kun karaa adda addaatiin kan isin qaqqabu qulqulloonni gooftaa bakka garaa garaa jiraattan akkam jirtu nagaa keessanii nagaan Waaqayyo Waaqa jiraataadhaa hunduma keessan irratti haa baay'atu. Nagaa kootti aansuudhaan dabalee kanan jedhu guyyaan har'aa egaa fulbaana 1 bara 2014 akka lakkoofsa biyya Itiyoophiyaattidha. Nuni biyya garaa garaa keessa yoo jiraannes biyya keessaa baane keessa maatii keessaa baane wajjiniin yaanni keenya waan jiruuf guyyaa kana hundumtuu yaadata jedheen amana. Kanaafis immoo sirna waaqeffannaa sagantaa waaqeffannaa qabaanne Waaqayyo gooftaanii jiraachisee eegee umurii irratti umurii nu dabalee guyyoota keenya irratti guyyoota baay'ee nu dabalee bara isa keessa dabarree dhufne 2013 moofessee bara haaraa tokko immoo tokko jennee keessatti adeemsa hojii karoora haaraa adeemsa haaraa kan keessatti jalqabnu nu kenneera. Kanaaf dhaloonni gooftaa ijoolleen Waaqayyoo baga geessan baga jiraattan baga Waaqayyoo lola diinaa garaa garaarraa isin hambisee caba garmaleerraa isin hambisee naafachuurraa isin hambisee jaamuurraa isin hambisee qaama hir'uu ta'uurraa isin hambisee du'arraa isin hambisee Waaqayyo baga guyyaa har'aatiin isin ga'e baga nama har'aa taatan isiniin jechuun jaalladha. Sababiin isaa barri nuyi dabarsine kun barri 2013 bara dukkanaadha. Bara darbee kaasee akka addunyaatti addunyaan ciniinsuu guddaa kan itti taate kan ittiin baattee jirtu dhukkubni COVID-19 biyya keessa jira ammallee addunyaarra jira. Akkasumas immoo biyya keenya keessattis ta'e biyyoota garaa garaa keessatti lolli garaa garaa geggeeffamaa jira. Lubbuun namoota baay'ee salphaadhumatti dhabamaa jira. Namoonni kaleessaa of biratti arginu of biraa dhabaa jirra. Waaqayyo egaa rakkina ture hundumaa lola ture hundumaa qoramsa ture hundumaa gadda ture hundumaa nurraa dabarsee Waaqayyo har'a namoota jiraatanii bara haaraan ga'e jedhanii dubbatan nu taasiseera. Kanaaf ijoollee gooftaa baga jiraattan baga Waaqayyoo umurii isiniif kenna. Nuuni akka ijoollee gooftaatti guyyaan hundumtuu nuuf ayyaana. Guyyaa hundumaayyuu oolmaa Waaqayyootiin darbuu keenya beenna. Kanaaf har'a duwwaa miti jechuudha guyyaa nuti baga geesse baga jiraatte waliin jennu. Guyyaa hundumaayyuu gochaa gooftaa oolmaa gooftaadhaa yaadachaa deddeebina. Addumaan immoo waggaa tokko jennee kan waamnu guyyaa kana waan ta'eef waggaa hamma kana waggaa tokko guyyaa hamma kana baay'atu sa'atiiwwan hamma kana dheeratan daqiiqaawwan hamma kana baay'atan sekendiiwwan hedduu nu dabarsee nu jiraachisee Waaqayyo asii waan nu ga'eef giddugaleessa ayyaana keenya oolmaa gooftaa yaadachaa Waaqayyootu godhe jechuudhaaf baga geessan waliin jenna. Baga geessan baga jiraattan baga Waaqayyo nama har'aa isin godhe jechuun jaalladha. Egaa
waaqayyoon isa guddaa isa qulqulluu walii wajjin eebbifnaa. Ayyaana kana giddu galeessa godhachuudhaanii waaqa keenya isa guddaa isa ulfina qabeessa walii wajjin waaqeffachaa sagalee waaqayyoodhaa ammoo walii wajjiniin dhageenya. Egaa ayyaana nuuni kiristiyaanonni warri lammaffaa dhalanne akka biyyi lafaa itti ayyaaneffattutti ilaalla miti. Biyyi lafaadhaa warri kaanii warri waa'ee mootummaa waaqayyootti keessummaa ta'an waa'ee ayyaanaa kana kan kaasan nyaata gaarii kaleessa hin jirre nyaachuudhaan, dhugaatii kaleessa mana keessatti hin qophoofne dhuguudhaan, uffata kaleessa dheengadda hin bitanne bitachuudhaan, ollaadhaa wajjin wal waamanii nyaachuun, gammaduun, sirbuun, faarfachuudhaan akkasittiin dabarsu isaan. Ayyaaneffanneerra kan jedhanis yoo kun ta'edha. Kun dhabamnaan bara kana maal ayyaaneffanne gadadoodha jedhu. Nu garuu sanarra kan darbeedha. Ayyaanni inni namoonni godhan kun hamma dhaqee ulfina waaqayyootti hin buunetti rakkoo hin qabu. Garuu waan ulfina waaqayyoo tuqu gochaa waan kana waaqa tolfamaa goone ofirratti ilaalaa kan geggeessinu miti jechuudha. Ayyaana kan jennu yoo waaqayyoo itti waaqeffame, yoo waaqayyoo itti galateeffameedha jechuudha. Kanaaf biyya garaagaraa illee kan jiraattan maatii keessanirraa illee fagaattanii ayyaana kana dabarsaa kan jirtan fageenyarra teessanii baga geessee baga jiraattee maatiidhaan hiriyaadhaan biyyaan jechaa kan jirtan qobaatti dabarsuu keessaniin, mana duwwaa keessatti qofaa keessan dabarsuu keessaniin, miseensa maatii keessaa dhabamuu keessaniin, nyaata garaan keessan barbaadu dhabuu keessaniin, uffata akka yaaddanitti jirachuudhaaf hiriyoota wajjin baatanii taphachuu dabarsuu dadhabuu keessaniin akka waan miidhamtaniitti, akka waan namaa gadi taatanitti, akka waan jireenyi keessanii kadhabeetti illee ilaaluu hin qabdan jechuudha. Sababiin isaa nuyi kiristiyaanonni ayyaana haala kanaan miti kan ilaalu. Ayyaanni keenya ulfaachuu waaqayyooti. Ayyaanni keenya kabajamuu waaqayyooti. Ayyaanni keenya waaqayyoo wajjiniina hariiroo qabaannee isaan darbuu keenya giddu galeessa godhannee ilaaluu keenyadha. Kun immoo qobaattis hin danda'ama, namoota baay'ee wajjinis hin danda'ama, nyaatanis hin danda'ama, utuu nyaatinis hin danda'ama. Waaqayyoon bara baraan haa kabajamu. Egaanii waaqayyoon isa kabajamaa walii wajjiniin galateeffannee kadhachaa gara dubbii waaqayyoo har'a walii wajjin ilaallutti darbina. Amanamaadhaaf danda'aa qulqulluu waaqa keenyaa jireenyi keenya harka kee keessa jira. Akkuma kaleessa nu jiraachifte har'ammoo bara haaraa guyyaa haaraa nu laatte. Jireenyi keenya kun siin waan eegameef, siin waan tikfameef siif galata qabna, siif kabaja dhiyeessina. Kiristoos Iyyesuusiin bara baraan maqaan kee haa ulfaatu. Qulqulluu mootii bara baraa si galateeffanna teessoo keessa kabajamaa irratti galata keenya fudhadhu. Waan nu jiraachifteef, kufaatii garmaleerraa waan nu hambifteef, caba garmaleerraa waan nu hambifteef, du'a garmaleerraa waan nu baraarteef, warra jiraatan, warra ce'an, warra darban, warra mo'ichaa argatan waan nu taasifteef, gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin teessoo kee kabajamaa irratti galataa argadhu ol jedhi. Nun nagaatti waan nu heddeef maatii keenya iddoo garaa garaa jiraatan nagaatti waan isaan jiraachifteef guyyaa kana naasuuf birruu malee akka deddeebinu waan gooteef umurii keenya irratti umurii waan nu dabalteef maqaa gooftaa Yesuusiin galanni ulfinni kabajamuun si duwwaaf haa ta'u. Yaa waaqa keenya, yaa danda'a bara baraa, yaa goota bara baraa si kadhannaa immoo bara dabarsine keessatti cubbuu nuti goone, dogoggorri nu goone, yakki nu hojjenne, xuriin nurratti hafe yeroo kanaa kaasee yaa waaqayyo dhiiga isa qulqulluu hoolaa faasikaa keenyaan raawwatee cubbuun nurra hadda ba'u, raawwatee cubbuun nurra hadiqamu, raawwatee adda nu baase. Barri keenya cubbuudhaan hin boora'in, barri keenya hirmiidhaan hin makamin. Maqaa gooftaa Yesuusiin sin kadhadha. Hunduma keenya adda nu baasi. Waaqa banamaa nuuf kenni. Arras akkuma yeroo kamii nu gidduutti argami, afaan kee nutti dubbadhu, jechi ati dubbatte nutti hin bitaacha'in. Maqaa gooftaa Yesuusiin yaadni kee nuuf haa galu. Diiyaabiloos seexanni ergamoonni isaa mootummaan dukkanaa yaadni fooniif yaadni biyya lafaa yaada waaqayyootiin kan mormu mootummaan dukkanaa hundumtu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin kan cabe haa ta'u. Yeroo kana gufuu sagalee waaqayyoo ta'uu kan barbaadu,
hirrukunna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin kan rukutame haa ta'u. Waaqayyo kana waan gooteef maqaan kee ulfaatu. Nu gidduu deddeebii nu barsiisi, warra sirraa baratan nu taasisi. Maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Sagalee Waaqayyoodhaa Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 15-16 ka'umsa godhannee olii wajjiniin ilaalla. Duraan durseen kuticha dubbiseen booda mata duree isiniif kenna. Ergaa Phaawulos gara warra Efesoonitti ergee boqonnaa 5 lakkoofsa 15-16 akkana jedha. Egaa attamittiin akka deddeebitanii haleelaa ilaalladhaa, akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'initti hin jiraatinaa. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjedhaa. Ameen. Akkas jedha mata dureen ani isinii wajjiniin ilaalu. Yoo Waaqayyo jedhee har'aaf bor ilaalla mata duree kana. Sababiin isaa Waaqayyo carraa nuu kennee har'aaf fulbaana tokkoffaa walii wajjiniin fulbaana tokkoffaa keessatti walii wajjin Waaqayyo waaqeffachaa jirra. Fulbaanni lama immoo dilbatadha, waaqeffannaan keenyatti fufaadha jechuudha. Kanaaf mata duree kana guyyaa lamaan kanatti xumurra. Akkana jedha mata dureechi, dhaloota barri isaan irratti hin hojjennedha. Waaqayyo bara baraan ulfaata. Maal jedhaa? Dhaloota barri isaan irratti hin hojjenne jedha. Efesoon 5:16 irra jirudha. Ijoon dubbii keenyaadha. Barri namoota kan biroo irratti hin hojjeta. Barri namoota warra kaan akkuma barbaadettiin gara barbaadetti isaan oofa. Yaada mataa isaatii akka hojjetaniif gara barbaadetti isaan naannessa. Maal godhuree baroo jedha namni kanaaf jedhee. Baruma isaatu fide maal gochuu danda'ama ree jedha. Warri kuni warra konkolaachisaan jireenya isaanii bara ta'edha. Konkolaachisaan jireenya isaanii bara ta'ee barrumti yoo barbaade ol kaasa, yoo barbaade gadi isaan buusa, yoo barbaade hin gammachiisa, yoo barbaade hin boossisa, yoo barbaade hin kolfisiisa, yoo barbaade hin boossisa, yoo barbaade hin guddisa, yoo barbaade immoo hin xiqqeessa. Harki isaanii jireenyi isaanii hundumtuu qabamee harka eenyuu keessa jira? Harka baraa keessa jira. Kanaaf namoonni baraan garuma barri isaan oofetti oofaman jiru. Garuu dhaloonni tokko immoo jiru. Dhaloonni barri isaan dadhabe. Barri doofummaas yoo dhufe, barri qaroominaas yoo dhufe, barri ifaas yoo dhufe, barri dukkanaas yoo dhufe, warri barri isaan hin dandeenye dhaloonni qaaliin tokko immoo jiru. Waa'ee dhaloota sanaa ilaalla. Kanaan dura mata duree biraa keessatti na yaadadha. Akkaataa itti barri gadhee mo'amu asuma waldaa kana keessatti walii wajjiniin ilaalleerra. Walitti dhiyaata garuu exactly tokko miti. Waa'ee barri eenyu irratti hojjeta, eenyu irratti immoo hin hojjetu. Akkamittiin immoo bara irratti hojjetanii darbuun danda'ama waan jedhullee in ilaalla jechuudha. Nuun ijoolleen gooftaa barri yeroo barbaade nurratti hojjetee gara barbaadetti nu akka oofuuf miti nuyi kan jiraannuuf Waaqayyoon inni nu waaqessinu akka inni bara gararraa ta'ee nuuni baroota irratti hojjennee akka dabarru barbaada. Malee barri akka nurratti hojjetu hin fedhu Waaqayyo. Nus dhaloota akkasii miti jechuudha. Kanaaf waa'ee bara irratti hojjechuu malee barri nurratti hin hojjenne waa'ee kanaati jechuudha kan ilaallu. Dhaloota akkamii jenne? Dhaloota barri isaan irratti hin hojjenne kan jedhu walii wajjiniin ilaalla jechuudha. Hammam garaan keessan akka dheebotu tilmaamuun nan rakkisu. Dhaloonni kun dhaloota akkamiiti laata? Warri barri isaan dadhabe, warri barri isaan irratti hin hojjenne, garummoo ofii isaaniitii bara irratti kan hojjetanii, bara gara barbaadaniif, gara dheebotaniif, gara yaada qajeelaatti kan naanneessanii, dhaloota akkamiiti laata jettanii akkasin baruudhaaf dheebottan nan abdadha. Kanaaf kutaama keenya keessatti yookiis mata duree kana jalatti jarreenis in ilaalla jechuudha. Nuti dhaloonni ammaa kuni bara dhumaa keessa jirra. Walumaa galli keenya dhaloonni amma jirru kun dhaloota bara dhumaa keessa jirrudha.
Isa kanas sagalee Waaqayyoodhaa ibsee nutti dubbatee jira. Menan dubbisa. Isa duraa Qorontos 10:11 irraatii sagalee akkana jedhutu jira. Wanti kun hundinuu warra kaan qoqqobachuudhaaf isaanitti dhufe. Nuyi warra dhumni barichaa irra ga'eef immoo barumsa akka nuuf ta'uuf caafameera. Maal jedha? Nuyi warra barri dhumni baraa nurra ga'eef immoo jedha. Nurra maaltu ga'e jedha Phaawulos? Dhumni baraa nurra ga'e. Barri dhumaa warra irra ga'e kanaaf wanti kanaan dura ta'e sun nuuf barumsa akka ta'uuf barreeffame jedheetu seenaa ijoollee Israa'el isa barreeffamee jiru wabeeffate haasa'a. Nurra maaltu ga'e jedha namni Waaqayyoodha dhuma barichaa. Kanaaf bara Phaawulos faas kaasee hanga ammaatti dhaloonni amma jiru kakuu haaraa keessa jiru kun carraan baraa nu qaqqabee jiru bara dhumaa isa jedhamudha. Kanaaf hundumti keenya bara dhumaa keessa jirra. Barri dhumaa immoo walumaa galatti bara hamaaf bara gareedha. Barri dhumaa keessa jirra jenneerra. Barri dhumaa immoo walumaa galatti bara gadhee, bara hamaa, bara rakkinni itti baay'ateedha. Hammeenyi isa gadhee irraa gara isa caalaa gadheetti yeroo itti adeemudha barri dhumaa. Kanaaf bara dhumaa keessa jiraachaa maalummaa baraa baruun nu rakkisu jechuudha. Bara 2013 keessa jiraanne bara 2014tti gaafa dabarru barri 2014 bara akkamii akka ta'e ganaa raajii wayiirraa dhaga'uudhaaf wanti nu rakkisu hin jiru jechuudha. Ganaa xiinxala siyaasaatii fi waa'ee baraa irratti namoota xiinxalan qorachuudhaaf dhiphachuun nu barbaachisu jechuudha. Sagalee Waaqayyoo already lafa nu kaa'ee jira. Isa lammaffaa Xiimotewos 3:13 dubbisa. Sagalee akkana jedhutu jira. Namoonni hamoonni warri ija namaa goomsanis isa gadhee irraa gara isa caalaa gadheetti gadi in adeemu. Namoota in wallaalchisu. Ofii isaaniitis maal ta'udha? In wallaalchifamu. Eessatti gadi adeemu jedha? Gadhee irraa gara isa caalaa gadheetti gadi adeemu. Kanaaf boqonnaa kana isa lammaffaa Xiimotewos 3 kaastan yoo ilaaltanii guyyoota gara dhumaatti, bara gara dhumaatti yeroon sodaachisaan akka dhufu beeki jedheetu jalqaba. Boqonnichuma jechuudha. Guyyoota gara dhumaatti yeroo sodaachisaan akka dhufu hubadhu jedhee jalqaba boqonnaa 3:1 irratti Xiimotewos irratti jechuudha. Jedheetu hammeenya baricha keessa jiru tarreessee dubbata jechuudha namni Waaqayyoodha Phaawulos. Kanaaf wanti nu beennu barri itti aanee dhufus barri akkuma bara nu dabarsine gadheerraa gara caalaa gadheetti akka inni adeemaa jiru ni beekna jechuudha. Waan nutti bitaachoo hin qabu waa'ee bara kanaa. Yeroo tokko ergaan jajjabinaa adda addaan dhufa. Bara akkasii dhufaara, bara guddinaa dhufaara, bara gammachuu dhufaa jira, bara furmaataa dhufaa jira, bara boojuudhaa ba'u dhufaa jira jedhamee yeroo itti raajiin namatti tolu dubbatamu in argina. Iyyee ta'uu danda'a. Ituma rakkinni jiru, utuma qoramsi jiru, dachaa 100 hin galfattu kan jedhu Gooftaa Yesuus dubbateera waan ta'eef namoota akkas jedhanii raajaniitti ittiin qabamnu. Iddoo goggortanis hin jennu rakkinuma keetti namoonni furmaata argatanii jiru. Haa ta'u malee macaafni qulqulluun bara 2013, 2014, 2015, 16, 21, 22 ganaa waggaa baay'ee booddee jechuudha. Bara kana asuma achi hamma Gooftaa Yesuus dhufutti bara dhumaa, bara hamaa, bara gadhee jedhee moggaasee jira.
Kanaafi barri nuyi amma itti seennu kuni bara hamaa gadhee isa bara 2013 caalaa hammeenya dabalatee dhufuudha. Kana macaafni qulqulluun ibsee kaa'ee jira. Haa ta'u malee amantoonni nu fuuldura turanii hammeenya baraa kana mo'atanii nutti agarsiisaniiru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hin sodaatinaa, hin yaadda'inaa. Barri itti aanu kunis bara ulfaataadhuma. Akkuma kaleessaa ulfaachaa deema wallaansoon keessa jiru, qoramsi keessa jiru waan hin jedheef abdiin dhabinaa, mogoleen isin hin bu'in. Sababiin isaa kiristiyaanonni nu fuuldura turan, amantoonni nu fuuldura gooftaa wajjin turan bara hamaa maal godhaniiru? Mo'ataniiru. Bara hamaa maal godhaniiru? Injifataniiru. Bara hamaa maal godhaniiru? Kuffisanii irra ejjetanii nutti agarsiisanii jiru. Kanaafi hammeenyi bara ammaa keessa jiru kunis inuma mo'ama jechuudha. Hammeenyi bara nuyi keessa jiraannu har'a tokko jennee kan nu jalqabnu hammeenyi bara itti seennu kana keessa jirus humna gooftaatiin inuma mo'ama jechuudha. Sababiin isaa dhaloota barri isaan irratti hin hojjennetu jiru. Nu immoo isaan keessaa tokkodha. Yoo maal goone isa jedhuuf itti fufna. Kanaaf hammeenyi bara amma keessa jirru kunis immoo maaliif akkas jettu jettan seexanni haaraan hin jiru. Foonni haaraan hin jiru. Biyyi lafaa haaraanis hin jiru. Hundumti isaanii warruma dur turanidha. Seexanni haaraan hin dhalanne. Iseedhuma heewaaniin goomsiteedha. Foonni haaraan hin dhalanne. Isuma cubbuudhaan kufeedha. Biyyi lafaa haaraan hin uumamne. Isuma cubbamaa kaleessa dhaloota wallaalchisaa tureedha. Haalli addunyaa kanaadha. Kanaaf sababii seexanni isuma moofaa durii sanaa ta'e, sababii biyyi lafaas foonnis isuma durii ta'eef kaleessa qulqulloonni seexanas foonis biyya lafaas mo'anii waan nutti agarsiisaniif addunyaa kanas kan walii gadi baxabbatu, walii gadi kan maku, takka qaroominatti fayyadame, takka namoota hammeenyiif gari jabeenyi isaan mancaasetti fayyadame addunyaa kana irratti dhiiga dhangala'u kan facaasu, dhibee garaagaraa kan facaasu, kufaatii garaagaraa kan facaasu seexanni, foonni, biyyi lafaa akkuma kaleessa mo'ame arras maqaa gooftaa Yesuusiin hin mo'ama. Kanaaf barri hammaachaa deemuun, barri hadhaa deemuun waan nu sodaachisu hin qabu, hin mo'aman isiniin jedha maqaa Yesuusiin. Akkaataan dhiyaannaa isaanii haa jijjiiramu iyyuu malee diinni ijoollee Waaqayyoo isaanuma kanadha. Maal? Foon, seexanaa, biyya lafaati. Isaan immoo mo'amaniiru. Mo'amuu isaanii immoo Kiristoos dursee humna isaanii keessaa fuudhee nutti agarsiiseera. Har'a wanta jiran nutti fakkaachuu danda'a. Yeroo nuun lolan, yeroo addunyaa kana raasan, jeeqan, garuu maalidha? Yesus Kiristoos already humna isaanii keessaa fuudheera. Takka takka namoonni addunyaa kana hoorerii fiilmii godhanii nutti dhiyeessu. Hoorerii fiilmii nama sodaachisu jechuudha. Yoo ilaaltan riba keessaa utaaltanii kan kaatan, kan naatan, waa tokko isinitti dhufe isa guyyaa fiilmii isaa ilaaltan seetanii kan birrattan. Fiilmii nama birrachiisu, nama sodaachisu jechuudha. Ijoolleen akka ilaalaniif kan hin ayyamamne jechuudha. Jireenya addunyaa kanaa, jireenya waaqaa wajjinii kanaa maal godhu namoota tokko hoorerii fiilmii godhanii nutti dhiyeessu. Kunoo asii warri siddistimatoota saayintistii akka gochaa jiru, kunoo illuminaatiin akka gochaa jiru, sekireet soosaayitiin akka gochaa jiru, wanta nyaannu, wanta dhunnu, mana barumsaa dhannu, yaalii argannu, barumsa barannu hundumaa fuudhanii kan maalii godhu? Kan seexanaa godhanii lafa kaa'u. Wantoota dudduubatti waa shakkuun gaariidha. Isa har'a qabxii nu ilaallu keessaa iyyuu tokko kanadha. Wanta dhufu hundumaa duuba hojii seexanaa ilaaluun gaariidha. Garuu akka waan seexanni guutummaa addunyaa kanaa dhuunfattee dhuma karuma miilla keenya kaanu dhabneetti immoo birrachaa deemuu hin qabnu. Maaliif? Gooftaa Yesuus seexana keessa humna isaa fuudheera. Booji'amaan immoo danda'ee nama hin booji'u. Ameen. Wanti booji'amee jiru, loltuun booji'amee jiru nama hin booji'u. Maaliif? Ofii isaatiiyyuu booji'amaadha. Ofii isaayyuu harka kennee jira. Maal godhee nama booji'a? Ofii isaayyuu ani hin dandeenye dadhabeera bakka harka sinti kenneera akka beektan na godhee jira waan ta'eef namni akkas jedhee booji'amee jiru immoo
diinan argadhe nan booji'e jechuu hin danda'u. Kanaaf humna seexanaa, humna biyya lafaa, humna foonii Yesuus keessaa rukuteera. Wanti du'aaniif wanti kufaan lafa jiru immoo nurratti aboon qabu. Wallaansoo qabuudhaaf abdiin kutatu hamma galaana ibiddaa sanatti gatamutti. Abdiin kutatu inuma wallaansoo qaba. Nan balleessa fudhadheen bada nan nyaadha wajjiniinan du'a bara baraatti gala jedhee wallaansoo qabuudhaaf inuma dhamaa garuu humni isaa keessa hin jiru. Kanaaf hammeenyi barootaadhaa isin hin yaaddesin barri kun narratti hojjetaa na fudhatee badaa na liqimsaa karaatti nafaa reeffan ta'aa nan du'aa laata jettanii sodaatinaa. Sababiin isaa Iyyasuus moo'ee nutti agarsiiseera. Galanni maqaa isaa haa ta'u. Egaa yoos utuu barri nu irratti hin hojjetiniini akkamittiin bara irratti hojjennee darbuu dandeenya? Dhaloonni barri isaan irratti hin hojjenne kun maal godhaniiti? Akkamittiin bara irratti hojjetan barri isaan irratti hojjechuu dadhabee waan jedhu waan afurinii isinitti agarsiisa. Arra laman dubbadhaa, borimmoo laman dubbadha. Inni kunis jecha gabaajee Omaak jedhuun qabachuu dandeessu. Jecha gabaajee Omaak jedhuun walitti gabaabsitanii qabattu jechuudha. OMAK yookaan immoo OMAK. Omaak jettanii qabattu. Oom maal jechuudha? Maan maal jechuudha? Aan maal jechuudha? Kaan maal jechuudha? Isa jedhu tokko tokkoon ilaala. Arra oodhaaf maa olii wajjin ilaalla jechuudha. Omaakii keessaa sirriitti akkas yaadattaniif galaa bara 2014 kana keessatti hammeenya baraa itti wallaansoo qabdan akka isinii ta'uuf jabaattanii Omaak jettanii yaadannoo keessan irratti moobaayilii keessan irratti waan adda addaatti akka yaadattaniif haala kanaan gabaabsee isinii dhiyeesse. Yeroo akkas jechoota qottoonfachiisanii qabatan gabaajee godhanii qabaatan yaadachuudhaaf itti fayyadamuudhaaf nama gargaara waan ta'eef haala kanaa isinii dhiyeesse. Inni jalqabaa ogummaadha. Akkamittiin dhaloonni bara irratti hojjetan barri isaan irratti hojjechuu dadhabee hammeenyi baraadhaa isaan dadhabee isaan immoo akkamittiinitu baricha irratti hojjetan bara isa silaa farda godhatee isaan irra deemuuf ture yaabbatanii farda godhatanii akkamitti deemsisan yoo jettan ogummaadhaan. Sagaleen dubbifanne jalqabne maal jedha? Lakkoofsi 15 egaa akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin taaneetti hin deddeebi'inaa. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjedhaadha. Lakkoofsi 16 hufee. Akkamittiin irratti hojjetu jechuudha. Jarreen kun ogummaadhaan akka warra ogeessotaatti deddeebi'uudhaan. Isaan karaa ittiin dhaloonni barri isaan irratti hin hojjenne isaan immoo galagalchoo bara irratti hojjetanii darbanii akka ogeessotaatti deddeebi'uudhaan gowwummaa jireenya ofii dabarsanii kennuun malee jechuudha. Gowwummaadhaan baruma dhufeef haaluma dhufeef jireenya ofii aarsaa godhanii kennuudhaan utuu hin taane ogummaadhaan deddeebi'uudhaan hammeenya baraa miliqanii jiraatu. Affeerra hammeenya baraa xuraa'ummaa isaa sodaa waaqayyootiin mo'achuudhaan xuraa'ummaa biyya lafaa kanaa kan namoota baay'ee karaatti hambise ogummaan jalqabaa maal jedha sagalee waaqayyo? Waaqayyoon sodaachuudha jedha waan ta'eef sodaa waaqayyootiin xuraa'ummaa affeerraa seexana biraa biyya lafaa biraa foonuma biraa maddu sanaa injifatanii darbuudhaan ogummaa kanaatiin waaqayyo wajjin deddeebi'uudhaan maal godhu? Hammeenya baraa irratti injifatanii barri isaan irratti hojjechuu dadhabee isaan garuu galagalchoo bara irratti hojjetanii darbu jechuudha. Kanaaf sodaa waaqayyootiin mo'achuu haxxummaa isaa diina dursanii ofii abshaala ta'uu ofii haxxee ta'uudha. Maal jedhe gooftaa Yesuus wangeela Maatiyos 10:16 irratti akka gugee garraamii akka bofaa abshaala ta'aa jedha. Hiikinni duraa immoo akka bofaa haxxee ta'aa jedha jechuma cimaadhaan jechuudha. Akka bofaa abshaala ta'aa akka bofaa haxxee ta'aa jedha sagalee waaqayyoo jechuma Yesuus kun seexana bofatti fakkeeffame sana namootaan maal jedha? Akkuma isaa haxxee ta'aa jedha. Bofni
bineensota hundumaa caalaa haxxee turee jedha seera uumamaa irratti. Akka bobaa haxxee ta'a, abshaala ta'a kan jedhu Waaqa gooftaa Yesuus jecha kana kan kenneefi garraamummaa duwwaa miti. Kiristiyaanota tokko garraamiidha. Yeroo baay'ee garraamummaadhaan beekama. Mallattoo ittiin kiristiyaanii beekamu arjummaadhaan, garraamummaadhaan, namaa yaaduudhaan, tole jechuudhaan, afaan toluudhaan beekama. Akkas duwwaa miti. Aayidentitii kan biraas qaba kiristiyaan. Maalidha? Haxxee. Maallatti fidaa kun hariiroon qabaachaa jiru kun gara kamitti na fuudhee deemaa jira. Dubbiin nama kanaa wajjin dubbachaa jiru gara kamitti na fudhatee deemaa jira. Dhiyaannaan nama kanatti dhiyaachaa jiru gara kamitti na oofaa jira. Waajirri kun gara kamitti na fuudhee deemaa jira. Piroojeektiin kun gara kamitti na fudhatee deemaa jira. Daldaalli koo kun gara kamitti na geessaa jira. Maal jechuu jira? Ergaa akkamii qaba? Dudduuba isaa maaltu jira? Wanti kun na miidhuu danda'a. Wanti kun na nyaachuu danda'a. Wanti kun ulfina waaqayyootti na buusuu danda'a. Wanti kun waaqayyo wajjiniin wal dhabsiisuu danda'a. Waan ta'eef maal gochuun qaba? Adda baasee ilaalladhee tarkaanfachuun qaba. Jedha jechuudha haxxeen, ogeessi jechuudha. Kanaaf haxxummaadhaan maal gochuudha? Diina dursanii argamuudha. Ogummaa gaafa jennu jechuudha. Diina dursanii isa nu nyaachuuf, isa nu balleessuuf jedhu sana maal godhanii argamuudha? Dursanii bira darbanii argamuudha. Achi asitti dhufuudha. Ganaa yeroo diinni asitti kiyyoo kaayitan qabadha bakka kanan dabartu jedhu nubboo karaa garasii darbineetti dhufuudha. Wallaalummaa jechuudha. Waan namni hundumtuu jedhe, waan namni hundumtuu gara inni itti nu oofe hundumaatti deemuu hin qabnu jechuudha. Seexanni yoo barbaade ergamoota ifaa fakkaatee dhufa, raajota fakkaatee dhufa, lallabdoota fakkaatee dhufa, namoota waaqayyoo fakkeessee dhufa. Karaa kanaan immoo nyaadha jedhee dhufu. Isin immoo galagaltanii naannooftanii dhuftu jechuudha. Maaliin? Dubbii waaqayyoon of ijaartanii, ogummaadhaan of ijaartanii, sodaa waaqayyootiin of ijaartanii, haxxummaa diinni fayyadamee dhufe hundumaa dursitanii argamuudhaan bara irratti hojjettanii dabartu. Gaafa sana barri isin irratti hojjechuu hin danda'u. Isin garuu bara irratti hojjechuu dandeessu jechuudha. Bara 2014 haaraa kan bara ammatti seenaa jiru kanarratti hojjechuu barbaadda yoo ta'e, nama barri irratti hin hojjenne ati garuu bara irratti hojjetu ta'uudhaaf murteeffatte yoo ta'e, maal gochuutu sirraa eegama? Ofii keeti ogeestii ogeessa ta'u sirraa eegama. Gaafa sana ati bara irratti hojjetta malee barichi sirratti hin hojjetu. Inni lammaffaan maa oon ogummaadha jenneera. Maanoo maayadha? Mul'ataan socho'u. Mul'ataan socho'u. Nama mul'ataan tarkaanfatu. Nama mul'ataan deddeebi'u ta'u jechuudha. Kanaaf gaafa kana godhani bara maal godhu? Bara hin bitu. Bara maal godhu? Irratti hojjetu. Bara maal godhu? In ergatu malee nama hin ergatu jechuudha. Sagalee Waaqayyoo keessaatii seenaa baraa isa duraa boqonnaa 12 lakkoofsa 32 irratti waa'ee sanyii Yisaakoriin agarra. Sanyii Yisaakor sanyii mul'ataa, namoota yericha hubatan, hubachuu duwwaa utuu hin taane immoo maal gochuun akka namoota kan biroorras jiru falasaa wajjiniin dhaloota beeku tokko, dhaloota jabaa tokko ilaala. Maal jedha kutaan sun? Sanyii Yisaakor keessaa yericha kan hubatan Israa'elis maal gochuun akka ta'uuf warri beekan aantii isaanii warra ajaja isaanii jala jiran hundumaa wajjiniin hangafoota 200 turanii jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namootni sanyii Yisaakor keessaatiidha. Yericha kan hubatan waa lama jedha waa isaanii. Israa'el maal gochuun akka isarra jiraatus warri beekanidha. Isaan kun warri mul'ataan deddeebi'anidha jechuudha. Loltoota jajjaboo 1,000 warra caalan calluma jedhanii qilleenseef warra hin deemne, bubbeen bubbiseef warra hin sochoone, mul'ataan warra jiraatan jechuudha. Yericha kan hubatan. Mul'ataan deddeebi'uu yeroo jedhu waan lama of keessaa qaba. Kutaa'umti kun illee kan nu deeggaru jechuudha. Lama tokko jettanii lama irratti mul'ata jettaniitu
lama tokko jettanii dursanii waa arguudha. Proactive isa jedhamu jechuudha. Dursanii waa arguudha. Waan dhalootatti dhufaa jiru, waan mataa ofiitti dhufaa jiru, waan gaa'ela ofiitti dhufaa jiru, waan dinagdee ofiitti dhufaa jiru dursanii arguu fi fala barbaaduu irraa aanuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maalidha isaan kun? Waan lama mul'ata qaba nam tokko kan jennu waan lamaan ibsuu dandeenya. Waan baay'ee ta'uu danda'a garuu waan gurguddaa lama jalatti walitti qabuu dandeenya. Inni jalqabaa dursanii waa arguu proactive isa jennu jechuudha. Namni mul'ataa wanti tokko yeroo addunyaa irratti dubbadee lafa dha'u nambadee waan haaraa ta'ee saaba'ee kun ajaa'ibuma hin jedhu dursee argeera. Kun akka dhufu nan beekan tureedha. Namni mul'ataa. Kun immoo adeemsumti jiru kun gara kanatti akka geessu dursee bareen ture. Of qopheesseen ture. Bidiruu qopheeffadheen ture. Mishiggii daawwan keessa galu qopheeffadheen ture. Kun immoo akka dhufu beekamaa tureedha. Keessummaatti hin ta'u jechuudha. Dursee arguu danda'eedha. Mul'ataan deddeebi'e yeroo inni. Warri nuyi macaafa qulqulluu keessatti barri isaan irratti hojjechuu dadhabe isaan garuu bara irratti hojjetanii darban jennu kuni namoota mul'ataa turan. Macaafa qulqulluu keessatti. Yeroo namoota mul'ataa ta'an karaa ittiin isaan bara irratti hojjetan waan barri fidee dhufaa jiru dursanii argu. Waan barri affeerraa barri fidaa jiru dursanii argu. Isa booddee miliqu. Jalaa of oolchu. Jalaa miliqu. Lammaffaanoo waa'ee mul'ataa waan lamaan jedheera. Lama jettanii immoo waan godhan beekuudha. Waan godhan. Calluma jedhanii rakkinni dhufaa jira jedhanii of dhiphisuu miti, boo'uu miti, mankaraaruu miti, abdii kutachuu miti. Wanta godhanis immoo beeku. Jireenya faduulii akka tasaa yookaan akka feetee jiraatu osoo hin taane gara itti deeman waan godhani eessa akka ga'an yookiis galma isaanii goolii isaanii qabachuudhaan yookiis immoo qabaachuudhaan deddeebi'u namoonni mul'ataa kun. Waan godhan beeku. Barri kun dhufeera barana waan godhan beeku. Dursanii karoora qabu. Pilaanii qabu. Dursanii galma isaanii seet godhataniiru. Kaa'ataniiru galma ga'uudhaaf adeeman. Calluma jedhema jireenya faduuliin jiraatan. Jireenya duunyitiin jiraatan. Waanuma akka tasaa wayii. Kanatu ta'e haa ta'u mee gara kanatti naannofnuure. Kanatu ta'e mee akkasitti immoo fooyyessinuure. Kanatu ta'e mee akkasittiin jijjiiruure. Ganaa edda waa ta'e booddee waan ta'u irratti ajab hin jedhan. Eenyu namoonni mul'ataa. Maal godhure waan godhan dursanii beeku. Gara itti adeeman dursanii beeku. Jalqaba ofiirra dhaabbachuudhaan dhuma ofii arguudha. Nama mul'ataa gaafa jennu. Mul'ata qabu yeroo jalqaba ofiirra dhaabbatanii dhuma ofii arguudha. Dhuma ofii isa argan sanaaf immoo jiraachuudha. Iji nama mul'ataa gaara dudduubatti jireenya arga waan ta'eef maqaan gooftaadhaa ulfaatu. Iji nama mul'ataa maalidhaa? Gaara dudduubatti jireenya arga waan ta'eef har'a rakkina naannoo isaa jiru miti kan argu namni mul'ataa. Dhuma isaa waan jiru arga. Waan dhuma isaa irra jiru sanaaf immoo jiraata. Kanaaf kaayyoodhaan socho'a. Karooraan socho'a. Itti yaadee socho'a. Lafa ga'uu beeka. Calluma jedhee namaa wajjiniin deemee waluma qixxee ba'ee galuu danda'a. Namni mul'ataa garuu galma isaa ilaalee deema. Kanaaf akkaataa kanaan waan deemaniif waan godhan waan beekaniif wanti isaan godhan waan ittiin bitaachofneef bara irratti hojjetanii darbu malee barri isaan irratti hojjeteen darbu namoota mul'ataa. Kanaaf oodhaaf maa ilaalleerra ogummaadhaaf mul'ata ilaalleerra. Yoo Waaqayyo jedhee borimmoo itti fufnee kutaan lamaanuu yookiis immoo jechoota lamaanuu maal akka isaan ta'an qabxii arfanuu iddoo tokkotti fidnee darbuu waan hin dandeenyeef yeroon keenya waan dhumeef ganama borii immoo Waaqayyo jedhee isa lammaffaa lamaan hafee ilaalla jechuudha. Kanaaf ijoollee gooftaa bara irratti hojjetanii warra darban malee barri isaan irratti warra hin hojjenne taanee jiraachuun nuuf ta'a. Yaadadhaa akkamittiin ogummaan mul'ataan socho'u. Galatoomii ulfaadhu guyyaa kanaaf yaa Waaqayyo. Maqaan kee bara baraan haa kabajamu. Yaada keessa dinqisiisaadhaan waan gara keenya dhufteef si haa galatu. Akka dubbii kee kanaatti akka jiraannuuf
bara irratti hojjennee darbuudhaaf barri akka nurratti hin hojjenne maqaa gooftaa Yesuusiin ati nu gargaari. Amajaajii keenya diiyaabiloosiin irree keessa jabaadhaan rukuti gara inni itti goruusa wallaalchisi. Yaada keetiin ibsaa kee ibsaa nu dura bu'i. Maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositiin. Ameen. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Akkuma kanaan dura gootan sagalee Waaqayyoo kanaa edda barattanii booddee namoota kan biroo qooduu hin dagatina. Tokko yoo baate